Akkam jirtu nageenya waaqayyoo lafa jirtanitti isin yaa baay'atu fayyaa nagaa keessan ani jira galata waaqayyo fayyaa nagaa kooti bagaarra keessanii warri jiraachuu kootti gammaddani hundi keessan warri fayyaa ayyaana waaqayyoo keessatti eegamtanii fayyaadhaan har'a keessan isin jedha anis jira galata waaqayyo fayyaa nagaa har'a immoo magaalaa wayii deemee jira magaalaa jira waan deebiif sinitti himaa warreen margeenya baadiyyaa taatan subscribe godhaa warreen tuffanii maatii taatanii jirtanii waan laabi'u isin jaalladha umurii keessan nawaa dheeratu isin jedha magalee sukkaan jaalladha isin kabajaa goleewwan koo magaalaa Bishooftuu keessa bahuutti jirra magara gaddaa keessaa gabaa jirra amma dhimma wayii kan gara Bishooftuu kana ganama sa'aatii 12tti ka'ee deeme sa'aatii 9 wayiidha gara manaatti deemaa jira amma kun Bishooftuudha jechuudha sirriitti mul'isa jedhee na tolcha isin wayiidha bitanii isheen bareeddu magaalaa fooqicha arabaa roobitanii bareeddu gaala mana kanas hin jedha kana maatti akka jaare waaqayyo raabee qobbaa qabeenyaa bitti ta'ee mangisuma ta'ee maaliif Bishooftuu dhatte yoom fayyite yoom zooruu jammarte moo maalinni jechuun keessan oolu waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u qoricha fudhachaa jira qoricha fudhachaa jiru fayyee waaqayyo alfaatu waan dibatamus itti dibachaa jira karuma ishiin dibeetii bootti waan akka daakuu wayiin jira naa kennaniiru hinnaa fakkaata garuu qoricha isa waan isaan irraa hojjetan waaqayyo naa beeku malkii qoricha sana isannaan ishiin dibeetii beekee wuttan dibaddaa dhiqadhe jechuudha akka ishiin dibeetiin garaatti nan goggogneefis illee waan dhugutu jira waan dhugullee naa kennaniiru isallee dhugaan jira jechuudha galgala dafisee ishiin shaayii birciqoo tokko dhugaa inni kan biraa immoo dammaan waan nyaadhullee naa kennanii jiru damma kiiloo tokkoon waliin makiitii damma kiiloo tokko ganama afaan waatti maankaa tokko nyaadhu liqimsi jedhanii turanii isallee akkasumatti fudhataa jira waan isaa qoricha isaa kanata sadiidha jechuudha kanaafuu eddiin fayyee eddii seexanii qaana'e wanjoonsaa eddii cabee eddii humni seexanaa harkaa fuudhame maaliif hin taa'aa jedheetanii gara Bishooftuu ka'e obboleettiin tokkos akkana jette eddi ati fayyite ani baay'een gammadee oolu jedhee birrii ammanaa sii kennuurraa dhaqiitii waan tokko deemii maatii koo Bishooftuutti sarpiraayizii naa godhi gammachuu ati fayyite keessa baadhaati kanumaanan hojii siif haa ta'u gargaarsa sii ta'a hojiidha waan ta'eef naan jette viidiyoo immoo waraabiin yeroo ergitu jette kanatti sodaadhee kan waraabne dhiisee isiniin jedha waraabne maaliif fedhii namaa malee hin ta'u meeshaa sinnaa bittu waraabiin ennaa jirti warra hojii keessattuu jara waraabiin naan jette jennaana waraabuu dhiisee jechuudha wanni hundumtuu gaa fedha keenya irratti hundaa'aa miti fedha ishee malee waraabuu dhiise dhaqee kunoo waan isaa bitee maal bitte yoo jettan immoo ayyaannachis deema gaata ishiin dhufaa jira kanaafiyyuu dhaqee sarpiraayizii godhee meeshaa uffata bitee jennaan carqii bitee geessee sarpiraayizii godhee deebi'ee galaa jira isiniin jedha moonaanis duuba kana jira soorsaanis duuba koo taa'anii jiru makiinaa keessa jirra amma immoo maal kokkotaa jiru shunkurtii dhaabaa irraa fudhanii shunkurtii isaan naqee sarpiraayizii godhaan kutaata shiddee jannatti dhufaa jira inni warra gootii uffata bitiiti geessii fi jette waraabee viidiyoo jette maaliif diingatan naqee akka isaan gammadan barbaaddeeti gammadanii isaanis anas geessee fi gara mana kootti galaa jira waaqayyo shaayii bisu obboleettii kanallee naa eebbisaa viidiyoo irratti yoo mul'achuu baate waraabiin jetteeyyuu ani baay'een gammade qoodaan gammadee hojii sii hajaja hojii sii uummatteeti na ergite kun amma gadaama keessaa Bishooftuu kee afaanii galaa jirtu basadii jenna
Gara isin agarsiisa fuuldura keenya jedhee natti dukkanaa'e. Galaa jirra bakka waaqayyo sibbaan haa ta'u. Isin jedha isinis immoo kutaata shira deemaa jira waan ta'eef warri gammaddanii warri jiraachuu kootti gammaddanii warri hojii kootti kan deebi'u akka obboleettiin kun hojii kan deebi'u fi meeshaa na ajajje uffata na ajajje sarpiraasii alaabaa abbaa ishee akkan godhuuf na ajajje kuni isinis hojii keetti deebii dhigeesti si ajajannaa. Akkuma kaleessa qulqullinati yaa namni illee qulqulluu hin jiru gooftaa Yesuus malee akkuma kaleessa nama ajajamaa turte haqqii keenya nu wala hin fudhatiini nu jalaa hin hatiini bitiidii nu geessi warra keenyatti bitiidii naagashi mana kootti godhaa kanaa weettanii ajajattanii ammallee karaan isaa banaadha itti Yesuus Kiristoos faana ol qabee isinitti na dabalee isiniin jedha waaqayyo faana ta'uu elabee Abane baadiyyaa sakkee deemaa jirra amma gadaa laala baadiyyaa waan bareedu gamni isaa tapi gamas waan bareedu gartanii Baik, kita jenakan. warri Bishooftuu kee adeemtan ilaalaa jira magaalaa Bishooftuu warri bareedu magaalaa kee Abane irra garuu baadiyyaa isaa kee warri babbaatan baatee laala magariisa waan bareedu akka biyya Oromaa barahaa bichaa miti biyyi keenya mukaan illee bareedu jira laalaa fi akka isheen bareedu qabbana biyya keenyaa ispaaltii biyya keenyaas ilaala kunoo sababa keenyatti galle Finfinneetti galle amma mana ga'u kaane beekan addaan kutaa deemee walitti kukkutee walitti hidhuu immoo beekan dhiisee addaan kutaa waraabaa deeme maaltu toleessita maaltu agarsiista yoo ta'e biyyuma keessan ilaalaa deemalee immoo isinitti reessaa jiru biyya keessan ilaalaa qodaan ajajadhaa isiniin erga isinii fayyee erga isin naa jiraattanii maafi ishusuma marqaa wade waan dubbachuu geessa maafi yaaddoo jechuu ga'ee yaaddoo hojii kotti nan deema jechuu ga'ee narkaa badee waaqayyo jedhe waan haaraa qabadheen isin fuulduratti dhufaa Kiristoos gargaaree dina jiraachise manas illee nan geeddaradha kan biraatti manas nan geeddaradha eelee daabboos akkuma naa kenname hin beektu akka Adaanech naa kennite dhukkubsannaan gaarraa dhiisee deeme jeessadan kana malee eelee daabboos diini fudhadhee amma qoxaarii masaggabamee jira qoxaarii samuuna kana nan gashadha mana nan geeddaradha daabboollee toshee yeroo nama dubbisuudha bullee naasni jennu si qodaa jettan ijoolleen baay'een daabboo toshina toshisisanii na fuuchisanii deemaa harka duwwaa deemaa jiru waan ta'eef toshee fuudheen deemaa waaqayyo jedhe immoo dhukeetiin leelliteen daabboo difoo toshee gurguruu faana yaada eelee biddeen ammoo akkan qabu beektu isin iyyuu istiimee yoo jaalala Yesuus ta'e waaqayyo fayyaa koo amma dhumaatti fiixaan baasee biddeen illee toshee mana keessa gurguruu karoora nan qabaa kana oduu dhattee nutti odeessisaa jechuu dandeessu eeyyee ittiin bu'ee awwaalameera kanadha karoora ni qabu isiniin jedha waaqayyo si haa gargaaru naan jedha mana bal'aasaas barbaadachaa jira I love you isiniin jaalladha waaqayyo lafa jirtanitti si faana haa ta'u irraa buuqaeera waan ta'eef amma gara bulbulaattan deemaa jechuudha taaksiidhaan mucaachi waraabaa deemuun naan tolu isiniin jaalladha soorsaa dedda hojiitti goraa egaan tura